Ashamaa jira jirtu baga jiraatanii ijoolleen kiristaanaa jechuudha appii zoomii irraan akkamitti liivee sagantaa hirmaachuu dandeenya kan jettan TV ifa fayyinaatiin kan geggeeffamu jechuudha appii zoomii irratti dafinoo siyaatii sadii akka Itoophiyaatti kan jiru jechuudha ijoollee baay'een karaa itti seentanii appii sanaan hirmaattan liivee kanarratti dhabdanii rakkataa jirtu kanaaf anillee rakkachaan ture garuu amma baree jennaan isiniif himuu dhufee jechuudha obboleettiin keenya tokko karaa keessa dhuftee na barsiiste anis illee yeroo baay'ee akkamittiin appii kanaan seenee banadhee fayyadama jedhee garatti banuu abee rakkachaan ture garuu kana amma muka baree kana isiniif himuu dhufee jechuudha waliif sheer illee godhaa namoota illee waamaa irraa baratanii jechuudha laayikii godhaati akka irraa baratan godhaa namoonni arganii jechuudha kana isiniin jedha deebisee appii kana erga buufattanii appii zoonii buufattu jechuudha Play Store warri buufattanii isinii banamuu dide isinitti agarsiisa warri immoo gaaffii isinitti ta'uu appii zoomii kana buufattu sagantaa kana TV fayyinaatiin liivee gubbaarratti torbaniin dafinoo sadiin kan jirudha amma boruu ni jira jechuudha torbee boruu ni jiraata kanaaf erga appii kana buufattanii kaatanii jechuudha TV fayyinaa kan jedhu ni jira akkuma argitanii boru jedhanii maxxansanii jiru jechuudha amma daqiiqaa muraasaan dura maxxansanii jiru kanaaf erga appicha buufattanii maal gootu sini akka Itoophiyaa sa'a 3 akka biyya keessanii Dubaay sa'a 10 akka nabira sa'a 9 ta'a jechuudha kanaaf sinamma sa'aatii isaa dhiiftanii akka Itoophiyaa sa'a 3 ta'a sa'aatii 3 kan ta'u nabira meeqa kan jettan irreeggattanii sa'a 3 irratti sagantaa kana irratti hirmaachuu qabdu jechuudha kanaaf sagantaa kuni waan baay'ee nu gammachiisedha achirra namoota baay'eetu fayyaa jira erga akkasittiin appii sana buufattanii lakkoofsa kana qabattu jechuudha inni gajjallaa paaswordii koodii isaatii inni taan inni gubbaarra lakkoofsa isaatii kananii qabattu jechuudha 76 duwwaa 58 koodii isaa kanaaf walumaa gala sinii isa kana qabattu jechuudha erga qabattanii lakkoofsa kana garuu liivee kana appii sana zim jettanii bantanii seenuu dandeessan sa'aatii isaatti malee isin seesisuu irraa of darbataa jechuudha sinii qophooftaniituma sa'aatii 3 akka Itoophiyaatti dhaxxanii liivee keessan banattu jechuudha appii keessan jechuudha erga akkasittiin banattanii isa kana jechuudha akkasittiin irra gadi bantu appii zoomii kana jechuudha sa'aatii 3tti boru jechuudha akka Itoophiyaa irra gadi xuxxuu lakkoofsa sana erga qabattanii sana booda join meeting kan jedhu kun ni jira achira xuxxuu iddoo kana dhuftanii lakkoofsa sana itti galchitu jechuudha lakkoofsa ammaa sana akkuma argitan as gubbaa zimettanii bantanii iddoo kanarra soo xuxxasinii dhufaa yoo dhufuu didemmoo lakkoofsa sana fiddaniitu as gubbaarratti galchitu jechuudha anamma dura waa fayyadamuuf lakkoofsa sana kallattumaan naa baasaa iddoo kanarran tuqaa achirratti naaf galaa jechuudha akkuma argitan lakkoofsa tokkoffaa sana asirratti galchitu sana booda join kan jedhu kana ni tuqxu jala kana ni bantu jechuudha isa jala kana ni bantu erga akkasitti fidee kunoo koodii sana nu gaafataa jechuudha koodii sana amma 70 meeqa waansa 70 meeqa qabadheen dhufa 76 duwwaa 58 76 duwwaa 58 76 duwwaa 58 haala kanaan itti galchitu sanaa booda okay gootu maqaa keessan isin gaafata itti galchitu jechuudha akkuma argitan otoo amma liiveessuun sa'aatii 3 ta'e maqaa isin gaafata dhaxxanii maqaa irratti galchitu okay gootu bakka liivee sanatti dhaqee isin dabala garuu liiveen kun aga isaan achi liivee irra seenanitti dhaqee irra nan galchu jechuudha sin amma wanti isin irraa eegamu lakkoofsa sana fudhattanii koodii sana fudhattanii yeroo sa'aatiin sun gahetti irratti galchitanii seenuu qofaa jechuudha sana booda bakka sagalee jiru sana ammoo sagalee fi viidiyoo isinii baasa sagalee sanarra yeroo gadi tuqxan sagalee mallattoo sagalee ni jirti yeroo dhayxan liiveetti yeroo gara liiveetti isin dabarsee bakka sagalee sanarra gadi tuqxaniitu sana booda bakka sagalee san tokkoffaarra godhattu barreeffama dheeraa kan jedhu tokkoffaarra godhattu sana booda yoo fuula keessan yookiin immoo kaameraa akkasitti ilaaluu barbaadan kaameraa keessan ni bantu jechuudha bakka viidiyoo jedhu ni bantu irra tuqxanii innoo akkasumatti kallachaa isinii mul'isa sana booda yoo barbaadan immoo ni cuftu sana booda TV fayyinaa namoonni waaqayyo achi keessan ni kadhatu sagalee isaa itti dabalachuu dandeessu gara gadii bakka sagalee jedhu sana tokko irra gadi tuqxu mallattoo sagalee sana tokkoffaa isaarra godhattu jechuudha kanatti isinii gala jedhe kana fakkaata turtii gaarii